Akka leenjiin irraa fudhatetti oomishee nutti agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Maashina agartee isaaf binna jirra hojii qopheessite of qopheesseera. Asha marka foone arrantana namoonni baay'een jechuudha hojiin qabnu maal dalaynaa jettanii gartee warroonni gartee iddoo nagaafachuu turtan dhaabbata FBI dhufan jira namni gartee maallaqa xiqqoo qabuun karaa salphaan gartee maashinoota kana bitee jechuudha galii irraa akkatti harkachuu danda'u obboleessa keenya irraa akka wal dhageenyita hanqarmatti hojiin turaadha. Dhaabbanni keenya maqaan FB Maashineerii jedhama. Akkuma asitti argitu kana maashinoota gosa adda addaa dalagna. Fakkeenyaaf akkuma asitti arginu kana maashiniin kun qophaa'ee jira. Jalqaba teessuma isaa tolchina. Achi booda kirriin kun jira. Kirrii kana seera ittiin galchinutu jira. Amma asitti oomishni agarsiisu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Bishaan qaba asitti ka guunnuun taankeriin kun bishaan hangasitti guunna. Inni faayidaan nu kennu maalidha? Daqiiqaa 10 akka shaamaa ittiin nu baasu kan nu gargaaru bishaan taankerii kana itti guunnisan jechuudha. Akkamittiin ittiin oomishna namatti ulfaatu gaafiin jedhuuf yoo jiraateef illee asitti amma isinitti oomishee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Asumatti jechuudha. Waliin oomishni daqiiqaa 10 keessatti habba 50 amma waliin oomishuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Salphaadha fakkeenyaaf namni tokko kaapitaala 50 qabatee 30 hanga 50tti qabatee kaapitaala sanii maashinii kana bitatee dalaguu danda'a. Akkamitti dalaguu danda'a kan jedhu bira waggi geessni maashiniin kun gatiin isaa baay'ee xiqqaadha. Qarshii 28 maashinii kana bitta. 28 maashinii kana bitta. Qarshii 22 kana feene immoo maateriyaaliin isaa kan ittiin hojjetu wanta waaksiin jira amma ittiin dalageessitti agarsiisa wanta kirrii kanaa fi isaa fi kaartoonii ittiin ashaddu biraandii ati barbaaddu fi silkii keetii fi biraandii ati barbaaddeen kaartoonii kan ka'e maxxansiifachuu ni dandeessa mana maxxansaatti. Ashaddu? Biraandii ati barbaadduun si dalagama jechuudha. Okay, tole. Walumaa galatti kaapitaala qarshii 50,000tiin maashinii kana bittee gara gabaatti wanta barbaade na gaafata fakkeenyaaf maashinii shaamaa hoo barbaadu ta'e gaafii inni na gaafatu irratti hundaa'e an deebii deebisaa fi dhufee dhaabbata kanallee daawwatee akkaataa ittiin oomishan hundaayyuu argee ogummaallee fudhatee isin kanaaf ogummaa natu kennaaf yoo jaalate guyyaa meeqa guyyaa tokkoof guyyaan tokko gaadha maaliif asitti practically asitti kennina jechuudha. Okay, practically. Akkanatti godhi akkanatti oomishamaa hundumaa isaa keemikaala hundaa'uu ni agarsiiftanii hundumaayyuu practically asumatti kennina. Okay. Wanti isatti ulfaatu tokko illee hin jiru. Sanbooda maashina fudhatee deemeetti gara gabaa isaatti seenee dalaguudha. Dalaguun jechuudha. Fakkeenyaaf maashinii kana wanti adda godhu keessaa maashiniin kun makaanikaal siisteemiidha jechuun humna ibsaa wanti itti fayyadamtu jira asirratti. Asirratti makaanikaalidha bishaanii wanti guddaan asirratti akka nu qabbaneessu daddafee wantoota asitti shaamaa gooneetti fayyadamnu kana immoo yoo ibsaan jiraate istoovii irratti fayyadamna kan ittiin baksan. Ibsaan osoo badeeyyuu immoo kasala yookiin qoraanis fayyadamuu hin dandeenya. Naannoo baadiyyaa keessatti iyyuu qoraan fayyadamne yookiin kasala fayyadamne baksuu ni danda'ama jechuudha. Waan gaariidha jechuudha. Ijoolleen tuni wal gurmeessanii maashinoota gartii garaagaraa asii dalagaa jiranii. Kan maashinii biraamatu jira? Maashinii sooqidda daakus qabna. Sooqidda daaku. Maashinii saamunaas qabna. Maashinii gosa adda addaa qabna. Wanta asirratti dabalu kan jiraatu oomisha fakkeenyaaf akkuma maashinii bitee na biraa deemeen ani warroota wanta ittiin oomishan kanneen qabanii wal qunnamsiisa yeroo barbaadanii keemikaala kanneen biyya alaatti fidantu jira. Isaan wal qunnamsiise achi deemeen bita. Iddoo agarsiisan yeroo booda immoo inni isaa wajjin kominikeet godhee bakka jirutti isaan ni erganiif. Ni geessaniif. Jimmatee harartee iddoo kamittuu ni geessaniif. Naqamteetee walagatee. Saniif atummaan gartee dalagaadhaaf qopheessuu malee meeshaan biyya keessa guutuu jechuudha keemikaallee. Ati immoo waan kanaan dalagaattee murteessuu qofa jechuudha asirraa jiru. Inni kun abbaa habbaa 30 oomishuudha. Isa diqqaa jedhameedha jechuudha mana kana keessatti. Kanatti aansee immoo abbaa habbaa 50 oomishu inni kuni. Kanatti illee aansee abbaa 60 oomishu jira as bira kinoo. Kanatti illee aansee as biratti kan agartu kun immoo abbaa 80 kan oomishuudha. Kanatti aansee naannoo kanatti kan agartu kun immoo abbaa 100 kan oomishuudha jechuudha. Akkuma sadarkaa akkuma agartu kanatti mana kana keessatti maashinoota kanneen kakkalaqee ijoollee baay'ee baratanidha mana kana keessatti hanga anaan baatu jechuudha. Gaafa kana goonu immoo namni tokko nu gargaareeti miti. Ofii keenyaaf yuunivarsiitii barannee maatii koo keenya kan yuunivarsiitii erga achii barannee baanee booda iddoo kanatti kan gurmuufne ijoollee hiriyaa wajjin gara dalagaa kanaatti seenne jechuudha. Akkuma argitu isa kana maashinoota kan hundaayyuu diizaayinii kalaqa mana keenyaati. Ijoollee gosa adda addaatu as keessa jira. Hanga leenjii kennuu irratti iyyuu ijoollee baratan asitti dhufanii kan leenjii namaaf kennanii kan hojjetus kan leenjii namaaf kennullee ijoollee baay'ee baratteedha. Maashinichi immoo maashinii baay'ee kwaalitiidha. Hoggii leenjii kennanillee akkasumatti ijoollee sadarkaa barumsa guddaa qabanii fi isarratti hundaa'anii akkamitti shaamaa kan oomishuu dandeenya kan jedhu ijoollee isarratti leenjii guddaa fudhatanii as dhufanidha kan qacaramanii wajjin keessatti hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf shaamaa gosa adda addaatu jira. Saayizii giraamni 10 jira, 20 jira,
25 jira, 30 jira, 35 jira, 45 jira. Fakkeenyaaf namni tokko kan giraama 30 hojjechiifachuu barbaade osoo ittiin dalagaa jiru yoo isaa dalagu gosa hundaayyuu osoo dalaguu barbaade qarshiin isaa immoo maashinii tokko qofa kan bichisiisu hoggii ta'e humni isaa nuti asitti maal goonaa fi gosa giraama inni barbaadu hundumaayyuu maashinii tokko irratti dalaguuf ni dandeenya. Maashinii tokko kanarratti gosoota giraama 5 yookiin 4 akka inni barbaadeen maashinii tokko kanarratti giraama inni barbaadu hundaayyuu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Isa jechuun maalidha? Namni giraama 30 barbaaduu fi 40 barbaadu hojjechuudhaaf kastamariidhaaf gaafa geessu inni maamila isaatiif gaafa geessu maamilli isaa giraama adda addaa isa gaafate dhufee maashinii gosa 5 nu biratti order godhuu hin qabu. Maashinii gosa tokko qofa order godhe nuti immoo isarratti hundoofne giraama gosa adda addaa gosa 5 maashinii tokko irratti dalaguuf ni dandeenya jechuudha. Lammaffaan maalidha? Maashiniin kun akkuma argitu iddoo xiqqaadha kan qabate meetira 2 kan taate keessatti hanga istooriitti fayyadamee ittiin dalaguu ni danda'aadha. Akkuma duratti jennetti kaapitaal isaallee qarshii kaapitaala 28 irraa kaasee hanga 50tti dalagaa kana keessa seenanii dalaguu ni danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko eebbifamee bahee ani qacaramee dalaguu qaba osoo hin jenne yoo ofiillee humna qabaate yoo hin qabaannes maatii isaarraa yookiin obboleessa isaarraa yookiin haadha isaarraa yookiin hiriyyaa isaarraa ta'ee qarshii yoo qabaate yookiin maatii irraa fudhatee wanta kana salphaadhaan kaapitaala xiqqaa ta'e fudhatee nu bira gara dalagaatti seenuu danda'a jechuudha. Maashina agartee isaaf binna jirra garuu guyyaa lamaaf piraaksisii fudhatee jira. Mee maan tana guyyaa lama irratti jirti. Soodame hojii qopheessite? Of qopheesseera. Gaaf dura kan itti ilaale tiiktookii yookiin yuutuub irra gubbaatti argee ture. Akkan argee tureen boodatti immoo deebi'ee obboleettii kiyyaaf tanaan dura baay'ee naabitee waan rakkisaa tureef isiin biyya Duubaa jirti. Ani immoo baradhee kee waggaa tokkoof ji'a ja'an dura hojii dhabee lafa taa'e safara mandara keessa deemaa baay'ee nama jeeqaa ture. Tarii garuu obboleettii yommuu amma biyya Arabaatti birii 50 argite. Ani immoo tiiktookii yookiin yuutuubii gubbaatti argee maashinni kun maashina mishaadha, maashaggaadha. Kan dura onlaayinii gubbaatti argee malee qaamaan dhufee yogguun argummoo waan baay'ee nama dinqu waan baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef yogguu ilaalu baay'ee naaf shaggaadha. Sammuu kootiis mishaa waan ta'eef obboleettii fiyyaa rabbi isaa eebbisu waan naaf kenniteef galatoomis hin jedha. Ani illee bor immoo hojii kana hojjedheetoo sis biyya kiyyaas immoo nan gammachiisee nan yaada galatoomin jedhaman kan. Garuu immoo dalagaa ittiin dalagi. Kun meeshaan kun meeshaa gaariidha. Saboota keenya guddatanii too nus hojiif nu uumanii jiru. Akka leenjiin irraa fudhatetti oomishee nutti agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Dalaga jee. Shaamaan ittiin irraa dalagamudha. Maatiriyaal shaamaan irraa dalagamu kuni waan barbaachisu distii ibiddarra goonee caccabsineetuma keessa buusnee baqsuudha jechuudha. Akkuma as keessatti argine kan. Inni kun baqee jira jechuudha. Baqee jira jechuudha. Akkuma beektanii waaksii kana jedhama kan akkatti hojjennu kan jedhamu waaksii jedhama. Isa kana caccabsineetoo distii keessa goonee yogguun distii keessatti hojjetameen boodatti baafnee xiqqooshii qorsiifamnee itti buufna jedhanii na barsiisanii jira waan ta'eef amma immoo inni kun qorree jira asitti buusutti eegalaa jira waan ta'eef akkuma isaa silxaana naa kennetti muuxannoo naa kennittis ta'e amma kan nuti itti buusu jira. Amma itti buusaa jechuudha. Itti buusaa jira jechuudha. Kun ammoo tana bishaan immoo maali? Waaksiidha. Keemikaala. Kan hundi baratee jirta jechuudha. Hundumaa isaan tana barsiisee jira. Akkamitti akkanatti oomishuu danda'u. Muuxannoo gahaa naaf kennanii jiranii. Guyyaa lama miree? Guyyaa tokko ijaan laalee guyyaa lammaffaa immoo muluu fixadhee jira. Har'a immoo akkuma agartan kana oomishuutti jira. Kun amma shaamee qubata manta? Kun firee 50 baasa. 50 baasa? Daqiiqaa 10 keessatti 50 baay'ee naatti manii jira waan ta'eef daqiiqaa 10 keessatti firee 50 baasa jechuudha. Isa kaan natu bitatee jira. Kun kiyya meeshaa kiyya kun. Kiyya. Inni kun ibsaa tokko malee biyya baadiyyaa keessa galeetoo baadiyyaa keessatti oomishuu hin dandeenya waan ta'eef fakkeenyaaf amma ilma baadiyyaati. Wataati baadiyyaati waan ta'eef biyya keenya keessa ibsaan hin jiru waan ta'eef qoraan caccabsee qoraan keessatti ittiin baqsinee oomishuu ni dandeenya waan ta'eef ulee akkamittiyyuu ibsaa tokko malee oomishuu ni dandeenya jechuudha. Saniifuu yoo ibsaan hin jiraannellee kasalaan oomishuu ni danda'ama? Hin danda'ama hin danda'ama. Akka silxaanaa kennetti muuxannoo akkanaa kennetti ibsaa tokko malee qoraan caccabseetoo oomishuu ni dandeenya. Meeshaa gaarii jedhee fudhadhaa kiyyatti. Amma maashina kuni bakka xiqqaa fudhata? Iddoo guddaallee fudhatu? Iddoo xiqqaa fudhata. Iddoo xiqqaa takka fudhata. Iddoo makana akkas fudhata. Saniif baay'ee bareedaadha.
lammaffaa immoo anama fixadheera waan ta'eef kaartoon illee oomishadhee fixadhee fudhee galee karaa biyyaatti baadiyyaatti galee oomishuuf reedii ta'ee jira. Dhumateera hojiitti bichaa bobboofin irra jira. Qajabaadhu. Sistari fitooree godhii fi illee gartee immoo isii boonsuu qabda. Ni boossa isiillee waxaatonni uummanni qeerroos ta'ee uummanni biyya keenyaa hundumtiyyuu hojii dhabdanii lafan taa'ina maatii keessan karadhaati gara hojiitti bobba'aa. Mootummaa dhibur nus wal qabannee wal guddifnu FB maashinariin kan miidiyaa gubbaatti argee kan nuuf bananii isaanillee akka nus lafteen akka hojjenneetu of guddinu waan dhuganiif rabbi isaanii habbiseena galatooma. Namoonni gartee hojii kanarratti hirmachuu feetan karaa salphaadhaan kasaaraa takka malachuudha maashaa kana bittanii abbaa qabeenya xiqqoo xiqqoon jechuudha namni gartee yeroo takkatti abbaa qabeenyaan ta'u xiqqoo xiqqoon abbaa qabeenya ta'uu dandeessinis ni jaa ishii yoo magartee maashinii jalaa kan waa ta'u ta'e fakkeenyaaf osoo ittiin dalagu maashinii isaa osoo kimbadiin tokko irra ga'ee yookaan wanta hojjetaa bal'ee gaariinti waggaa tokko qaba. Waggaa tokko jechuudha. Waggaa tokkoof gaariinti keenya jechuudha. Oomisha bakka itti himte jirta. Oomisha gabaa qorannoo gabaa gaggeeffatee jira inni illee sirriitti haala gaariidhaan. Ani immoo maashinicha gurgureef hin jira. Iddoo maatiirraa kan itti bitatullee wal qunnamsiisanii jira jechuudha. Ammoo inni si dhibeen ijaasarratti wanti si galee? Hundumtuu naa galeera. Si galee jira jechuudha. Hundumtuu naa galeera. Bilbila isaanii fudhataa waan si dhibe immoo isaanii kontakti gootaa jechuudha. Tole? Bakka xumurra jirra nuti maashina gurgurreef jirra abbaa qabeenyaa goona jira jechuudha kana booda karaarra kan jira. Jawaadha shi? Bakka kanaaf namoonni gartee maashina kana barbaadan gaafate jechuudha. Dhuftanii ijoollee teenyaan gartee wal qunnamtanii jechuudha. Asitti akkuma reefus kan jee ijoollee gartee akka waldaa wal jaartee maashina garaagaraa oomishuu jira. Isaan kanarraa ogummaa hedduu fudhatanii birrii xiqqaa qabdanii immoo karaa hojiitti illee galuu dandeessinis ni jira. Kana fakkaataa bilbila kanaan gartee infoormeeshinii guutuu marajaa guutuu infoormeeshinii guutuu harkachuu dandeessanii. Akkuma argitan akka leenjaan kastamariin keenya kun dhufee leenjii nuti kenneef tokko isaa keessa osoo hin ganne parsentii dhibbatti hojjeteera nutti agarsiisee jirallee hanga kaartoonii keessatti ashagee gabaa dhiyeessuudhaatti nuuf ka agarsiisedha. Kanaafuyyuu namni dalagaa barbaadan hunduyyuu koottaatii dhaabbata keenya FB irraa bitattaniiti akka dalagaan wajjin dalagdan yaada biraallee ogii qabaatan akka nu gaafattan ibsatanii kennina. Teessoon dhaabbata keenya kutaa magaalaa Qaalitti buufata konkolaataa Afoo lakkoofsa bilbilaa asii gaditti isinii kenneen nu qunnamuu dandeessu galatooma. Okay.